kunis akka darbu nan beeka. Ani maqaan koo Ayyaantuu Eechi kanin jedhamu kanan dhaladhee guddadhee godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaay Coomman ganda baadiyyaa keessattidha. Haa ta'uti of biratti dhaladheen kanin arge harmee kiyya qofaa waan ta'eef maqaa abbaan ani ittiin waamamullee maqaa abbaa harmee kiyya. Abbaan koo eenyu akka ta'ee fi eenyu akka na dhalche harmeen kiyyas haa ta'u namoonni naannoo koo na waliin guddatan homaa wanti natti himaniiru hin jiru. Haaluma kanaan bara 1998 haaluma kamiiniyyuu barnoota koo kutaa jaaffaa ga'een adaadaan kiyya magaalaa Naqqamtee jiraattu kottuu si guddiseen asitti sin barsiisa jettee gara isheetti na fudhatte. Anis jireenya baadiyyaa kanarraa barumsi qulqullina qabu tarii magaalaa Naqqamtee ni jiraata jedhee waan hin yaadeef harmee kiyya qarmii midhaanii funaantee na guddiste dhiiseen barumsa kutaa jaaffaa barachaan jiru addaan kuteen gara magaalaa Naqqamteetti malee bara sanaaf barnoota addaan kuteen bara ittaanu adaadaa kootiin mana barumsaa na galchedhee yeroon gaafadhu bara kana mucaanaaf guddisiitii bara dhufu mana barumsaa galtanaan jette. Anis wantan godhu furmaata gara biraa waan hin qabneef isheenis yeroo sanatti barsiistuu mana barumsaa callaqii waan turteef kan isheen naan jette tole jedheen abdiidhaan fudhachuurraa kan hafe amalli ishee anaaf miti abbaa manaa isheefuu waan ulfaatuuf ameen jedheen bara itti aanu barumsa eegaluuf abdii guutuudhaan hin taa'e. Yeroon jalqaba mana ishee deeme hojii guutummaa guutuutti beekuu baadhus turtii ji'oota muraasaa booddee garuu hojii magaalaa hojjetamu hundumaa baree waan tan fixeef hojii fi kaayyoon ani mana sana keessatti qabu daa'ima ishee fi maatii ishee guutuu sooruu fi hagan danda'e kunuunsuun wanta isaan hojjedhu naan jedhan hundumaa haga humna koo garaa kootiin hojjedha ture. Haa ta'uti yeroon mana sana keessatti hojjechaa ture abbaa manaa ishee firooma dhiyoo kan qabuu fi dargaggeessi kolleejjii New Generation baratu yeroo namni mana keessa hin jirre laallatee akka nan isa waliin ciisu yeroo hundaa na gaafata. tarii yoon warra manaatti himeef innis yeroos rakkatee isa biratti barachaa waan jiruuf walitti bu'uu danda'u jedhee waan sodaadheef otoon himiin otoonni na rakkisuu obseen jiraachuu kootti fufe. Kanumaanis waggaan adaadaan konaan jette guutuun darbee fulbaana irratti ammas mana barumsaa na galchi jedheen yeroo isheen gaafadhu meerree daa'imni koo yoom guddatte isheemmoo mana kana keessaa eenyutu naaf guddisaa bara kana naaf boqodhuutii bara dhufu barumsa keetti fufta jechuun kan hiriyoonni koo darbanii biyyaa kutaa 8 galmaa'anii ani garuu carraa barumsa gaariin argadha jedheen hiyyeetti harmee koo dhiisee kan hin dhufe bara kanas otoon baratiin mana ishee keessa ba'uuf hin dirqame. Dubbii kanas obboloota akkuma koo mana namaa keessa seenanii hojjetaniin naannoo kiyyaa darbee yeroo bishaan waraabnu wal arginu yeroon gaafadhu kottuu nuyi mana gara biraasiif barbaannaa kaffaltii gaarii fi akkuma keenya barumsa galgala hordoftanaan jechuun yeroo sana na gorsanii. Anis haala kanaatiin har'a bor mana sana keessaa nan baha jedheen otoo yaadaa jiru akka carraa ta'e firri keenyi biyyaatii yeroo boqotu adaadaan koo abbaa manaa ishee waliin gara coommaniitti malte. Dargaggeessi hiriyaa abbaa manaa koo kunis halkan sanatti kana dahoo godhachuun bakkan ciisaa jirutti ulfata halkaniin haguuguun kabajaa fi ulfina koonarraa fudhate. Anis guyyaa sanarraatii kaasee gaddi guddaan waan natti dhagahamaa dhufeef obsaa fi abdii mana sana keessa taa'een jireenya koo gara fuulduraaf jiraadhuuf gonkumaa argachuu waan hin dadhabeef akkuma adaadaan koo biyyaatii dhufanitti kanaan booddee mana kee keessa hojjechuun nagaha jedheen dhiiseen hiriyoota shamarranii haala kana siif mijeessina naan jedhan bira uffata koo walitti qabadheen isaan biran dhaqe. Riyaan koo jalqabaaf dubbii kana natti himtees oliif gadi fiigdee dallaalotatti naaf himuun hojii kaffaltii naaf argamsiisu turtii torban tokkoon guunne keessatti erga naaf argitee booda anis battalumaan barumsa koo galgalaa kutaa jaaffaa galmaa'een barachuun eegale. Haa ta'uti barachuuf barumsa koo eegalus akkuma eegaletti turtii ji'a 4 booddee qaama kiyya guutuutti miirri ani kana dura hin beekne natti dhagahamu yeroo jalqabu anis mana yaalaa deemeen yeroon of qoradhu daa'imni ji'a 4 gadameessa koo keessa akka jiru hakiimichi natti hime.
yaa Waaqayyo maalii qorumsi koo kan akkas baay'atee guyyuma tokko fedhii koo malee dhiirri na gudeennaan jireenyi koo akkana ta'aa jedheen carraa na qunname kanatti ofittis Waaqattis nan gadde. Haa ta'uuti daa'ima gadameessa koo keessa jiru kanaaf homaa sa'aatiin bahullee irra darbee waan jiruuf barumsan jalqabe addaan kutuun hagan danda'e ji'oota naaftetti oliif gadi fiigeen hojjechuutti fufe. Rabbiif galanni haa ta'uuti hiriyoonni koo na waliin mana namaa galanii dalagaa hojjetachaa galgalammoo of barsiisan anaan na gargaaruun haadha daa'ima dhiiraa tokko ta'uus nan danda'e. Hangan kana hundumaa ta'een daa'ima kana godhadhuutti dargaggeessi mucaanarraa qabu kun homaa wanta na mudatee fi wanta ani keessa jiru waan beeku tokkoyyuu hin qabu. Kanumaanis guyyaa tokko eeggadheen otoonni mana barumsaa deemaa jiru xalayaa daa'imni kun kansaa akka taatee fi tarii yoo guddattee nama taate abbaan koo eenyudha jettee yoo na gaafatte ani akkuma haadha koo gaafadheen dhabee daa'imni koos akka hin dhabne jedheen abbummaasaa akka na hin ganneef suuraa daa'ima kanaa kaaseen guyyaa dhaloota isaa waliin dargaggeessa kanatti kenne. Yeroo sanatti innillee mana namaa waan jiruuf homaa na deeggaruu akka hin dandeenye waan hin beekuuf fuula isaa jalaa dhokadheen daa'ima koo waan argatte nyaachisaa mana namaa keessaa uffataa fi biddeen tolchaa hanga waggaa 3tti obseen guddifadhe. Rakkinnii fi jireenyi ani mana namaatti dabarsee kanadha jedhee dubbachuuf hedduu waan natti ulfaatuuf yeruman ofii yaadadhullee sammuu koo keessatti dhukkubbii cimaa fi miirri of na wallaalchisu waan natti dhagahamuuf hedduu gadi fageessee dubbachuun barbaadu. Haaluma kamiinuu ergan of jajjabeessee booda akka carraa ta'ee guyyaa tokko mana nyaataa magaalaa Naqqamtee naannoo keellaa argamu jalatti otuun buna danfisaa jiru dargaggeessi mucaanarraa godhate kuni hiriyoota isaa waliin akka tasaa otoo hin beekiin buna na bira dhuguu dhufani. Anis yeroo sanatti naasuun guddaan keessa kootti dhagahamus homaa nagaa gaafachuurraan ala otootti hin dubbatiin innis haalli jiru nama biratti akka ulfaatu hubatee hiriyoota isaa erga of biraatii gaggeessee booda dhufee haalaa fi maalirra akkan jiru dargaggeessi kuni na gaafate. Anis tokko lamaan hangan danda'u ergan itti mee booddee manni kiyyas achuma naannoo ani galu waan ta'eef daqiiqaa muraasa erga na waliin haasa'ee booddee mucaasaatti argisiise. Fakkaattiin mucaasaa kallachaan akaakayyuusaa waan fakkaatuuf innis waan argetti nahee guyyaa biraa akka dhufee na dubbisu waadaanaaf galee sokke. Yeroo sanatti hojiis qabatee mana adaadaa kootiis bahee waan na tureef daa'ima sana akka laadhuufii fi akkoonsaa akka guddisuu fi dandeessu erga natti mee booddee anaan immoo yoo fedha koo ta'eef qarshii biyya alaa piroosesii jalqabsiisee ittiin na ceesisuu danda'u siifan kenna naan jedhe. Anis jireenya kanarra hinumaa isa naaf wayya jedheen daa'ima koo deemeen erga akkoosaatti laadhee booda anis piroosesii jalqabeen turtii baatii 2 hin guunne keessatti gara biyya alaatti ni male. Innis akkuma waadaanaaf galee qarshii hundumaa erga na danda'ee booda anis biyya hambaa deemee siifan deebisa jedhee gaafadhus lakki hin ta'u jireenya kee anatu dukkaneessee utuu naaf danda'ame kanaa ol siif kaffaleen balleessaan sirratti raawwadhe kanaaf kuni homaa miti ati akka hiriyoota kee barattee bakka gaarii utuu ga'uu dandeessu anatu kana hundumaa irratti rakkoo ati kana dura qabdutti dabalee si gahe jechuun qarshii narraa fudhachuu dide. Anis tole jedheen qarshii walitti funaannadhe kanaaf harmee koo baadiyyaa jirtu yaafadheen erga argadhee booddee ishees gargaaruu jalqabee obboleettii quxisuu koo kutaa 8 barachaa jirtus qarshii erguufiin piroosesii guuchisee gara biyya alaatti erge. Turtii kontraata koo waggaa 2 ergan hojjedhee booddees haadha koo waggaa dheeraadhaaf argee waan hin beekneef boqonnaadhaaf galeen erga ishee argee booda otuu hariiroo tokkoo fi dubbii haasoo jaalalaa waliin hin qabaatiin dargaggeessi daa'ima narraa godhate kun na fuudhee jireenya isaa guutuu na waliin jiraachuu akka barbaadu innis akkan dhufe dhagahee magaalaa Naqqamteetii hojii isaa dhiisee dhufuun yogguun daa'ima koo laaluuf akkoo isaa bira dhaqu gaaffii kana na gaafate. Yeroo kanatti miirri natti dhagahame anumaafuu gaaffii keessa waan na galcheef inumaa jalqabaatii akkamittiin mucaan kun kan keeda yeroon siin jedhu na amantee fudhatte jedhee yeroon gaafadhu innis tokkoffaarratti akaakayyuu koo
fakkaata. Lammaffaa immoo guyyaan an yeroo jalqabaatiif wal qunnamtii saalaa si waliin raawwadhe anaafis yeroo jalqaba waan tureef galmee seenaa koo keessatti anis waan hin barreessee tureef atis guyyaa dhaloota daa'ima koo suuraa isaa waliin yeroo natti kennite galeen wal bira qabee yeroo laalu ati daa'ima kana kan deesse turtii ji'a 9 torbee 2 guyyaa tokkollee otoo irraan dabarsii waan ta'eef yeroo sanatti si gargaaruuf humna waan hin qabneef hangan barumsa koo baradhee fitutti callisuun sanaan booddee garuu bakka ati buute yeroof anis argachuu waan hin dandeenyeef yeroon mana bunaa sana jalatti akka carraa si argee bakka buutee kee si barbaadee dhabeen yeroon abdii kutadheen taa'aa jiruttidha jedhe. Anis wanti ta'e hundinuu dhugaa ta'ee natti mul'achuu baatus akkuma ani tole jedheefiin otuun deebi'een gara biyya hambaan deebiin jaarsis seeraan gara mana haadha kootti ergamuun aniif inni waadaa waliif seennee anis deebi'een gara biyya hambaatti malee. Rabbiif galanni haa ta'uutii jireenyi koo akka balleessaa namaa gadi jedheen dabarsetti otoo hin taane akka Rabbi waan naaf kaa'ee fi waan naaf karoorsetti hundinuu ce'aa jira. Anii fi abbaan manaan koos erga wal fuunee booddee daa'imas lammaffaa dabalannee naannoo magaalaa Sabbataatiis lafa bitachuun manas lamaan keenya wal gargaaraa ijaarrachaa jirra. Anis haga humna koo meeshaa Dubaay irraa gara biyyaatti fiduun obboleettii koo waliin suuqii xiqqoo banannee waliin daldalachaa jirra. Anaa fi maatiin koos waliin gammadoodha. Daa'imni koo kaleessa rakkinaa fi gadadoo keessatti na waliin guddate har'a naaf guddatee dargaggeessa ta'uun barnoota ani nama na barsiisu dhabeen gidduutti isaaf jedhee dhaabe cimee barachaa jira. Yoo Rabbi jedhee wanti hin darbamne hin jiru. Yeroo fi bakka hojjetanitti garuu qulqullummaan gaafa hojjetan guyyaa tokko Rabbi garaa nama jabaataa fi hamaa jedhamee laaffisee jireenya keenya sirreessuu danda'a. Ana obboleettii keessan Ayyaantuu H magaalaa Burraayyuurraa nagaatti galatooma. Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalallee tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'ucha guyyaa irraa xalayaa aadde Ayyaantuu H as magaalaa Burraayyuurraa nuuf ergite isiniif dubbiseen akka irraa barattanii fi hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Aadde Ayyaantuu xalayaa kana nuuf erguu keef atillee guddaa galatoomii obboloonni keenya hedduun irraatii baratu hubannoo cimaas irraa argatu jedheen abdii qaba. Egaan ani aadde kanan siin jedhee si kabajuu kootii haadha ijoollee lama akka taate waan timteef guddaa galatoomi. Akka ati kanarratti natti mufannes homaa shakkii tokkollee hin qabu. Kabajamtoota hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 aadde Ayyaantuutiin Rabbii jireenya kee kanaa ol siifaa eebbisuu kan jedhu komentii jalatti barreessaa fi jecha jireenya isheerraa hedduu akka barattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Rabbii umurii dheeraa fi maatii guddaa isinaa taasisu jecha. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 qophiin guyyaarraaf isiniif qabadheen dhiyaadhee kana fakkaatti. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaallaa seenaa jireenyaa fi asoosamaa akkanumallee odeeffannoowwan haaraa isiniif qabattee dhiyaatti sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'aatii karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa karaa teelegiraamii duwwaa 937 ergaa keessan nuuf erguun irratti hirmaachuu dandeessu. Laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessanii na waliin ta'aa jecha qopheessuuf qindeessuun hanga yoonaatti isin waliin kanan ture gammachiista shoomeen jedhama. Qophii gara biraatiin guyyaa boree hanga walitti deebinutti nagaan tura.